السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله hordoftoonni keenya illee kan hedduu takka kan cinqamaa turtan kan du'aa nuuf godhattan galatooma bakkuma jirtanitti nageenya biraa أنا أحكم على قرطان كنو عبد الله نعم. أعوذ بالله. أحكم على قرطان كنو قليل الجلا أحكم على أكاسم شيء تجلي تفني جرا شيء تلين كنو تلين دوان خبره تلين فاي تلين مفكره أما أنت الحمد لله إسمين كنو إذا قامت جدا إنسان إنين كنو تيجي من أفضل جرا إسمين سمعت ورنا تعالى كرطان عبد الله كنو أكاد إيجي من أفضل إسمين Egaa shama harka fuula hordoftoota keenya akkam jirtu kun jirtanitti nageenya keenya isin haala ta'uusin jecha ani abdii warradha. Ani dhugaadhaa dhiifama godhee jira. Rabbiin dhiifama isaanii haa godhu ana caalallee mootuu isaan dhiifama akka gaafatu qaban rabbii. Kana waan ta'eef rabbi dhiifama isaanii haa godhu ani dhiifama godhee jira. Mubaarak illee afoonaan lillaahi dhiifama godhee jira. Yuusuf illee afoonaan lillaahi dhiifama godhee jira jechuudhaan. Kana waan ta'eef ani mootuu amma baay'ee dadhabaa jira waan ta'eef osoo rafee baay'ee natti tola. Kana waan ta'eef kabajamtoota keenya baay'ee isin jaalladha. Warroonni mootummaa eebbisanii aananii isin irraa dheeraa taqabbaleera. Wallaahi baay'ee na galatooma nuuf jiraadhaadha isinii jira. Ani lubbuudhaan jira amma alhamdulillaahi haga jiruun gara yuutuubii dhiyaatanii isin ibseera waan jiru. Kana waan ta'eef amma rafuu waan barbaaduuf nagaan naaf furaa isin jira. Yuusuf bakka hangana eegasii ibsee daawwattoota keenya waan na barbaachisu jira jedhee jaallu. Rakkoon qaba wallaahi hedduu baay'ee dadhabee. Kanas bakka kana illee yaada takkaan qaba abdii keenya dhiifama naa ta'eef. Dhiifama si godhe yeroo bakka raawwan natti yaada. Jechuun kiyya rafuuf deemana fakkaata ammaan tana yeroo kan kee yeroo muraasa tokko wanni ibsachuu barbaade hordoftoota kanarratti dhugaadha. Gaafa duraasiif illee miine rakkoo keessa illee sinayne hammallee si fayyifanne alhamdulillah rabbil alamin. Dhiifama illee nu gootee jirta galatoomii hordoftoonni keenya illee kan hedduu takka kan cinqamaa turtan kan du'aa nuuf godhattan galatooma bakkuma jirtanitti nageenya biraa haa jiraatu sin jenna. Akkasuma abdiin illee dhiifama nu anaafis godhee jira Yuusuufis illee godhee jira. Kanaafuu wallaahi hedduu takka gammachuu addaan na dhaga'ame gammachuu kana ammoo bakka isinumatti ibsadheeti wajjiniin gammachuu kiyya kana isinii wajjin bohaarsuun barbaade kanumaafuu galatoomaan isin jedha. Akkasuma Amma geeffattee miraan adeemu. Deem rafi irra haati. Rakkoon qaban illee nammaan ta'e baay'ee hedduu tokko deemaa jira rakkoon qabu. Deem wanta kamni sirra rabbi si haa fa'i malee. Hordoftoota keenya kun egaa akkuma gartan Abdilleen hedduu baay'ee dadhaba dhugumaan dadhabbiin isaa irraa ammalti namoota dadhabuu hedduu tokko akka illee agartanii amma haganumaa gartee kan baay'ee gartee taa'ee ka'ee deemee hirriba sanuu yaadatee alhamdulillah jennee shukriitti galchuu jirra. Isinillee kana daran nu caalaa daran akka gammaddan fayyaa isaa kanatti hedduu akka nu caalaa gammaddan abdii qabna. Wallahi warreen du'aadhaan nu gargaartanis warreen gartee karayyuun gartee yaada nu kadhatanii yaada keessaniin gartee sheeyitichalee itti barbaannee abdilleen fayyee jira. Alhamdulillah inni fayyuun michiinuu waan guddaadha. Nutilleen gartee mubaarakilleen hedduu takka baay'ee bakka dalagaa ifiitiin mana isallee dhiisee hedduu takka asitti sun qabaa ture. Abdilleen amma bakka hirriba deemaa jira bahee jira kibrii biratti ture. Akkuma beekamu mubaarakis gaa hedduu takka wajjin rakkataa ture cinqamaa jiru manuma isattuu godhuu dhiisee dalagaa illee irraa dhiisee asuma kan guyyaan hojii jira beekta. Amma gaa kun illeen edaa akkuma gartee isin yaada nu kanaa turtanii sheekha argannee gartee sheekha sirriidhaa barbaanneef illee isallee alhamdulillah du'allee isheen nu kannee fi fayyee jira alhamdulillah ammaan tana waa takka wanni jennu jirtu shukuruma rabbi galchuu malee anaaf mubaarakis gaa waan jiru waliin dubbannee gartee illeen karaa mana isaa kadeemu ta'a mee mubaarak akkamitti hojjetu dandeessa. Haa beektaa Yuusufaan dhugaadhaa hammeenya diila kanatti illee siif hin qabu. Dhugaa rabbii taanaan hanga dur waliin jiraan illee garaa qulqulluudhaan onnee qulqulluudhaan saahibummaa dhugaa isa waliin turre.
dhugaadhaan illee hanga takkas xiqqoollee jaartii fuute kana akka duraanii san hariiroo walitti baay'inee si bira dhufee akka duraanii si wajjin kolfee taphadhee sirraa fagaadhu illee garee yaadaan immoo garuu suma biraan jira. Sana ni beektaati biyya ormaa kana keessatti immoo nama mataa qaqqabee dalagatee buletu bule jenneetuma walirraa fagaanne sanillee dhiifama naaf godhiiti garuu gochaan hammaan dura immoo sirratti raawwachaa ture. Illee hanga fedhe yoo taate dhiifama illee naaf gootus ilmi namaa kun namni wajjiniin ture kun beektaa xiqqoollee natti yoo mufattee jiraatti. San CV keessa keetiif rabbi beeka. Hangaruu onneeti yarra garaa qulqulluurra saayibummaa dhuma keenya ka dhugaa rabbii ka duraan waliin turre ka waliin nyaannee dhumneef jecha ansiif godhee jira. Kan ammoo hoggaan siin jedhu dhugaadha. Sillee taatu osoo bakka kiyya kana buutee kan agartu taate waanumaan godhe kana gootaati illee. Kun namuutuu numa beeka. Kana har'aan tana abdii dhufee narratti na gubbaan abdiidhaa gargaaree kana godhettee hammeenya natti qabatu osoo hin taane bakka tana qofan gaffa geesseen dhiifama sirra barbaada. Saayii biyya qaali. Ilma namaa ta'e waan kana sheexanillee namni doon barsiisa. Ilma namaa ta'e dhugaadhaatti namni doon godhin jiru. Ilmi aadama haabilii fi qaabilu dogongoranii hanga lubbuun baasa.